Kaameraan bilbila keessanidha yeroo suuraa adda addaadhaaf kaaftanii fi yeroo viidiyoo adda addaadhaaf waraabdan yoo sirriitti bareechee qulqulleessee kwaalitiidhaan isiniif waraabne viidiyoo irraa kana keessatti kaameraa ajaa'ibaa kaameraa baay'ee tokko bareedaa ta'e kaameraa yeroo suuraa isin kaasu sirriitti bareechee qulqulleessee isin kaasuu fi akkasuma yeroo viidiyoo adda addaadhaaf waraabdan sirriitti qulqulleessee isiniif waraabuu danda'u isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya kaameraa kana akka namni baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun nafaa turan hordofaa. Kaameraa kana gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessan keessa ni galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis achi booda michuu joobis kajuu jalarra sanee baasirratti yeroo tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti michuu joobis.com kajuu kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu ammallee haala kanaan sittee sifataa sololu ta'e koonni sarchii tanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu bakka sarchii kanarratti qubee ba la ka barreessitan achi booda sarchii fuuldura kanatti kilikii gootu sarchii gootu achi booda haala kanaa suuraa kana seefisaa suuraa kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda kaamerichi gad buufachuudhaaf sirra olusaa gad deemtu achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa yaappees tuqaa buufadhaa kan jalatti daawuloor hojjetu turtii daawuloor tan tutaniiti kaameraa kana bilbiloo keenya irratti gad buufatanii fayyadamtan.